goota dachiin Oromiyaa golli shanan gibee gomma biqilchite Oromiyaadhaaf Oromoodhaaf gumaachite keessaa raayyaa abbaa fiixaa nama adda duree fi goota onnee sibiilaa jabarbadaa ture. Raayyaa abbaa fiixaa qabsaa'ota Oromoo gootummaan diina dura dhaabbataa turan keessaa isa jalqabaati. Godina Jimmaa aanaa Gommaa ganda Go'ee Sejjaatti kan dhalate gootichi miseensa adda bilisummaa Oromoo duraanii raayyaa abbaa fiixaa bara mootummaa ce'umsaa duraa haadha manaa isaa waliin ta'uun Harargee Dadaritti miseensa adda bilisummaa Oromootti dabalamuudhaan leenjii loltummaa fudhate lolatti seene. Yeroo mootummaan Dargii kufu Jimmatti deebi'ee waraana hooggansaa Jaal Abbaayee jala turee fi Jaal Zeenuu Abdulqaadir Daawudiin hoogganamutti dabalame aanaalee Gommaa, Geeraa, Sigimoo, Saxxammaa, Guumaa keessa socho'uudhaan miseensota adda bilisummaa Oromoo waliin diinatti ibidda faana jalaa itti ta'aa turan keessaa isaan jalqabaatiin raayyaan abbaa fiixaa waraana Jaal Abdiisee Abbaa Duulaa yookiin Abdiisaa Abbaa Duulaatiin hoogganamu keessatti kan ture yeroo ta'u miseensota isa waliin turan keessaa kan lubbuun jiru Rashiid Abdulqaadir kan yeroo ammaa biyya Faranjiitti argamu, qabsaa'onni akka Xaahir Abbaa Kaarruu, Sabsiib Hajii Abbaa Simal, Tijjaanii Abbaa Fiixaa Abbaa Joobirii fi Awwalee Huseen warreen isa biraa wareegamanidha. Qabsaa'aan kutataan ummata isaa biratti jaallatamaa ture kun raayyaa abbaa fiixaa wayyaaneedhaan kokkee walqabee lola gaggeessaa ture irratti boji'amee shiraan hidhaa buufame. Mana hidhaatti rakkoo fi gidiraa hedduu keessa kan dabarse seenaan isaa ni dubbata. Jaarraayyaa abbaa fiixaa mana hidhaa Karchallee Jimmaatti ba'es guyyaa tokko boqonnaa utuu hin argatin. Goonni kun jireenya mataa isaa sirreeffatee utuu hin jiraatin humnaa fi umurii ofii Oromoof Oromiyaaf dabarsee kenne dhukkubni irraa fagaachuu diddee manatti deebiftee yeroo dheeraa dhukkubsataa ture. Oogustii 7 bara 2025 akka lakkoofsa faranjii lubbuun isaa addunyaa kanarraa boqatte. Egaa goonni ni kufa, qabsoon itti fufa, abdii shanan gibee ture. Viidiyoo kana sheer koppiliink riipoosti gochuudhaan akka namoota bira ga'u godhaa. Lafa nagaanaa jiraadhaa.